Pireezidaantiin Tiraamp hiqitii baasanii jiran hiqitii Itoophiyaan guyyoota lamman kana itti jirtu baasanii jiran akkam jechuudhaan dubbatan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed congratulation jechuudhaan barreessan. Maaliif congratulation jedhanii boordiin filannoo Itoophiyaa eenyu akka injifatee eenyu akka moohee hin beeksifne Tiraamp eessaa dhagaan waan kana jechuudhaan gara miidiyaa isaanii mataa isaanii kan ta'e Tiruu miidiyaa irratti through social media irratti congratulations for Abiy Ahmed, especially Abiy Ahmed. Congratulations Ethiopian people, especially Abiy Ahmed jechuudhaan barreessanii sanaan booda Abiy Ahmed is winner jedhanii Abiy Ahmed injifataadha jechuudhaan barreessan. As keessatti wantoonni ajaa'iba nama ta'u boordiin filannoo Itoophiyaa hin beeksifne waan kana. As keessatti iccitiin wahii akka dhagahamaa jirutti Marco Rubio ministeerri dhimma alaa Ameerikaa yookaan kan USA taajjabbiidhaaf waayillan isaa yookaan gita isaa garasitti ergee ture gara Itoophiyaatti. Giti isaa kun taajjabbiidhaaf yeroo turanitti parsantaa 75 paartiin biyya bulchaa jiru kan ministeera muummee Abiy Ahmediin hoogganamu akka irra guddaa filatamaa jiru Marco Rubiotiif iccitiidhaan himan jechuudha. Basaasaa dhaabbanni basaasaa USA kan ta'e CINS Itoophiyaa keessatti shora olaanaa taphatee beekamaadha jechuudha. Marco Rubio iccitii kana dhoksaadhaan gara Tiraampiif himan jechuudha. Tiraamp immoo iccitii qabachuu waan hin dandeenyeef gabbahee gara miidiyaa isaa Tiruu social mediaatti gabba'uudhaan congratulations Ethiopian people, especially Abiy Ahmed winner jechuudhaan barreessee jira. Ministeerri muummee yookaan ministeerri muummee Itoophiyaa waggoota 5 fi ammallee aangoo biyyattii akka inni harkatti galfachuu deemu yookaan akka inni hoogganuu deemu murteeffamaadha. Yoo inni hin hooggannes paartiin badhaadhinaa waggoota 5f akka biyyattii hoogganuu dubbatamaa jira. Kana garuu boordiin filannoo gabbahee ibse osoo hin taane Tiraamp birkaa dubbiin kun miliqxee baatee parsantaa 75 ministeerri muummeetii fi paartiin yeroo ammaa kana biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaadha akka dursaa jiru dhagahamaa jira. Bakkoota garaagaraa irratti keessattuu magaalaa Finfinneetti paartiin magaalaa Finfinnee keessatti filatamaa jiru irra guddaan paartii badhaadhinaati. Biyyoota akka godinaalee Oromiyaa keessaa kanneen akka Jimmaa, Harargee, Arsii fi Baalee keessatti akkaan akka filatamaa jiran keessattuu ammoo Sidaamaa keessatti parsantaa 100tti paartiin Bilisiginnaa yookaan ministeera muummeetiin hoogganamu Dr. Abiy Ahmed gara Sidaamaatti immoo 100tti isa qofatu akka filatamaa jiruu fi naannoo Jimmaatti illee akkasuma jedhamaa jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti deebi'uun isaanii waan oolu miti. Dubbiin kun ergi miliqee Ameerikaa dhaqqabee booda dhuguma ta'a. Mootummaan Ameerikaa yookaan miseensi paartiilee hooggansa Riippaabilikaan waan kana qeequllee hooggansi amma immoo aangoo qabatee jiru kan Dimokiraatota ammoo yookaan Tiraamp jechuudha. 100tti ministeerri muummee Abiy Ahmed winner injifataadha jechuudhaan dhaadessanii jiran. Ministeerri muummee Abiy Ahmed mootummaa yookaan pireezidaantii USA qofittiidhaan osoo hin taane pireezidaantonni garaagaraa Abiy Ahmediin osoo dubbiin kun qulqullaa'ee boordiin filannoo hin beeksisin duratti Abiy Ahmediin galatoomii congratulations to Abiy Ahmed for Abiy Ahmed jedhaa jiran jechuudha. Kanneen akka mootummaa USA, ministeera dhimma alaa USA, imbaasiin USA dheengadda kan Finfinneetti argamu Abiy Ahmed akka inni waan kana filatu abdii guddaa qabna. Biyyattii keessatti jijjiirama guddaa geessisaa jira waan ta'eef lammiin biyyattii Abiy Ahmed baay'ee takka jaalatanii hagam takka akka jaalatan baay'ee takka beekna. Kanaafuu lammiin biyyattii Abiy Ahmed isa filannoo marsaa 7ffaa kana qofa osoo hin taane marsaa 8ffaa illee akka jarri filatan abdii qabna. Biyyattii keessatti jijjiirama addaa geessisaa jira Abiy Ahmed jechuudhaan dubbatanii jiran. Abiy Ahmed yeroo ammaa kanatti boordii filannoo waa'ee isaa mirkaneessuudhaaf paartiin biyya bulchaa jiru biyya qabateera. Paartiin biyya bulchaa jiru hooggansa waggoota 5f itti fufa jedhee osoo hin dubbatin dura ministeerri muummee Abiy Ahmed osoo isaan karaa aangootti ba'anii fuudheera waggaa 5f ammas itti fufsiiseera jedhanii osoo isaan hin dubbatin duratti pireezidaantonni garaagaraa congratulation jedhaa jiranii jechuudha.